Ulfaadhu jaalalwaan jaallan warri mana kanarratti argamtanii baga nagaan dhuftanii baga nagaan wal arginee warri karaa imoos jirtan baga guyyaa kana waliin geenye baga jiraattanii isiniin jechuun barbaada. Egaa jaallan waan baay'ee jedhanii Jaal Karoorsaa fi Dr. Fuwaadii waan dudubbatanirraa baay'ee deebuun barbaadu. Waan jirtu dhugaa jirtu lafa nuu kaa'aniiru. Yoo dugda duubatti deebinee waa jenne miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkamitti dhalatee roorrootu dhalche. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa roorrootu dhalche. Wanti yookaan qaamni mucaan roorroon dhalche hamma roorroo isaa ba'utti yookaan hamma walabummaa saba isaatiif fidutti biyya isaatiif fidutti manatti hin deebi'u. Hamma walabummaa fi bilisummaan Oromiyaa mirkanooftutti amma diinni Oromiyaa walaboomse fi saba Oromoo diinni Oromiyaa gabroomse fi saba Oromoo bilisummaa isaa dhorkate du'utti manatti hin deebi'u jechuudha. Diinni keenya buqqisuun ifadha. Ni buqqifna. Diina keessas diina alaas diinni diinuma. Dhugaan jirtu kana. Rakkoo hedduutu nu qunname akka sabaatti, akka Oromootti, akka murnaattis. Kanaafi nuti baaleenis ta'ee booleen ijaaramoodha. Karaa barbaadenu yoo ta'e ijaaramoodha. Rakkoo jirtu gufuu qabsoo Oromoo irratti haggaamame, rakkoo Oromiyaa irratti haggaamame, rakkoo saba Oromoo irratti haggaamame ka jiru hunduma isaayyuu ni injifanna, ni bilisoomnaa jechuudha. Injifannoo fi bilisummaan keenya tokkummaa keenyaan humna keenyaan itti agarsiifna. Yeroo kamiyyuu of duuban deebinu. Kaayyoon keenya ifa walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromooti. Jaallan murannoon keenya jabaadha. Fedhii qabna. Fedhiin keenya immoo Oromiyaa walaboomte bilisoomte argisiisudha. Tuffiin saba Oromoo, tuffiin qabsaa'ota Oromoo yoomiyyuu taanaan haga dhugaan Oromoo fi Oromiyaa bakkatti deebitutti tuffatamnee alagaanis ta'e warra faana alagaa ordofanii deemaniinis ta'e tuffatamnee tuffiidhaan aga yoomiyyuu deemuu hin dandeenyu. Aga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti, aga dhugaan saba Oromoo deebi'utti, haga haqni qabsaa'otaa deebi'utti qabsoon keenya itti fufa. Miidiyaan walabummaa Oromiyaas kanarraa ka'uudhaanidha kan bu'uureffame. Miidiyaan keenya oduu fi odeeffannoo sirrii dabarsuudha kaayyoonsaa. Haala qabsoo siyaasa, hawaasummaa fi seenaa Oromoo irratti odeeffannoo dhugaa iftoomina qabu dabarsuudha. Kanuma irratti waadaas gallee seenne kanuma hojjechuus jirra. Soba qabsaa'otaa fi qabsoo Oromoo irratti deemu ifa baafnee akka namaafuu ifa ta'utti mul'isuudha. Kanuma hojjechuu jirra. Kanammoo gabbifnee kallattii hundaan yeroo yeroodhaan bakka rakkoon jiru hundumaa saba keenyaaf ummata Oromootiif ifa baafna. Ummata addunyaatiifis amma dandeenyetti ifa baasuudhaaf qophiidha jechuudha. Sagalee ummata Oromoo ta'uudhaaf, sagalee Oromiyaa ta'uudhaaf rakkoo fi fedhii ummanni Oromoo qabu miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin akka calaqqisee mul'atu ni goonaa jechuudha. Sagaleen saba keenyaa kan gola keessatti, kan biyya keessatti, kan intarneetii irraa kutuudhaan karaa isaaniif danda'ameen saba keenya irratti cubbuu hojjetamu hunduma isaayyuu soqnee barbaannee baafnee
saba Oromootiifis ta'e uummata Oromootiif addunyaadhaaf ifa ni goonaa jechuudha. Hubannoo walabummaa uumuudhaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa uummatichaa fi walabummaa Oromoo cunqursaa uummanni Oromoo keessa jiru hundumasaa ifatti baafnee akka addunyaadhaafis akka Oromoodhaafis ifa ta'utti irratti ni hojjannaa jechuudha. Miidiyaan keenya diina ofirraa ittisuudha hojiinsa. Diina ofirraa ittisuu gaafan isiniin jedhu diinni Oromoo kan keessaayis kan alaas kan saba keenya firatti fakkaatee gogaa hoolaa uffatee keessa gangalatuu fi ka saba Oromoo miidhaa irraan geessisuu barbaadu kamiyyuu amma nuuf danda'ametti amma saba Oromoo akka sabni Oromoo hubatee eenyu firri koo eenyu diinni koo jedhu gogaa hoolaa sanarraa baafnee jeedala yookaan bineensa nama nyaatu sana ta'uusaa itti agarsiifnaa jechuudha. Kanaaf oduun sobaa maqaballeessin qeeqa diinaa kana hundumaa ragaadhaan ifa baasee miidiyaan walabummaa Oromiyaa saaxila gochuudhaaf qophii isaa xumuratee amma immoo humna isaa jabeeffachuudhaaf gara keessanitti dhufee jechuudha. Qindoominaan miidiyaalee diriirsuudhaan marsariitii miidiyaa hawaasummaa feesbuukii qaba, telegiraamii qaba, yuutuubii qaba, weebsaayitii eksii waan kan hundumaa godhatee amma immoo fuulduratti marii hayyootaa gola marii hayyootaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin kan hogganamu fuuldura kanatti karaa eksiitiin guyyaa jimaataa irratti akka hayyoonni irratti dhufanii mari'atan dhimma walabummaa Oromiyaa ifa godhan qophii isaa xumuratee humna isaa inarjii isaa kuufachuudhaaf sinitti himatee sinfaanatti qophiidhaaf jira jechuudha. Kanaaf karaa sirrii ta'e eeggatee safuu fi aanjaa miidiyaa guutee jibba malee dhugaa irratti qoodinsa malee ijaaramuu irratti sobaa fi arrabsoo irraa of qusachuudhaan miidiyaa amanamaa fi kabajama ummanni Oromoo irraa abdii qabu ta'uudhaaf qophii isaa xumuratee gara saba isaatti gabbayee jira. Ammallee aanjaa isaa hundumaa guuttatee sinfaana waan danda'u saba isaatiif ittisuudhaaf qophii isaa irra jira jechuudha. Gabaabumatti itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amu miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhugaa isaa, dhugaa saba isaa, dhugaa uummata isaa, tajaajila uummata isaa, qabsoo galma qabsoon itti deemu beeksisaa, diina ofii ifa godhaa, akkasumas amanamaa kan hin sobne, kan hin kijibne, kan dhugaa hin dhoksine, kan saba isaatiif bakka bu'ee hojjetu ta'ee ummata Oromootiif aanjaa kallattii barbaachisaa ta'een kan irratti abbaan barbaade hogganu kan hin taane, kan yaanniif sagaleen ummata Oromoo, kan kaayyoon ummata Oromoo, kan akeekni isa hogganu, kan dhugaan isa hogganu, kan kaayyoon isa hogganu akka ta'e asumaan dhugaasaa sinitti himuu barbaanna. Egaa ummata keenya, egaa jaallan keenya, egaa qabsaa'ota keenya kallattii hundaan teessanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa hordoftan rakkoon diinni Oromoo irratti hin geessisu, Oromiyaa irratti geessisu, rakkoo fakkeessitoonni sobdoonni qabsoo Oromoo keessa ciisanii gogaa jeedalaa uffatanii, gogaa hoolaa uffatee jeedalli ittiin nama fixu hunduma isaayyuu gulgaalee agongolee baasee sabatti ni mul'isa. Fakkeessitoota warra morma nu muree morma keenya fudhatee too naannoo warra Amaaraatti hin gale fira hin godhatu. Dhugaa saba Oromootiif jirtu diina galma Minilik keessa taa'ee uummata Oromoo nyaatus kallattii hundaan irratti hojjetee uummata Oromootiif uummata addunyaatti ni saaxila.
diina inni kaa wajjin deemee mooraa qabsoo hongeessus kallattii hundaan ni saaxila. Baaleenis booleenis nuti ijaaramuudha kanan siniin jedhe nuti kallattii barbaachisaa ta'een humna hidhannoo qabuun humna yaada qabuun hunda wajjiniinuu kan saba Oromootiif murteessaa ta'e kamiyyuu wajjin hidhannoon keenya qophiidha. Qophoofnes jirra, hidhannes jirra. Isa kana ifa sinii gochuun barbaada. Kana addatti abalu akkas siniin jechuu otoo hin taane nuti kallattii kamiinuu waan Oromoof Oromiyaadhaaf ta'u wajjiniin hojjechuu irratti qophii keenya xumurannees jirra, hojjechaas jirra. Fuulduraafis immoo qophiin keenya isa irraa as gorii achi naa qabe as naa qabii miti. Nuti yoomiyyuu taanaan fira qabsoo Oromoo isa angafa isa abbaa biyyummaa Oromiyaa walabummaa Oromiyaatti amanu maqaan kee akkuma maqaa keenya murannoo fi cichoominni keenya Oromiyaa Republic of Oromiyaa ijaaru warra ijaarrachuudhaaf qophii ta'e warra dhugaa Oromoo daangaa hanga daangaa kallattii hundaanuu keessoo alaan itti qophaa'e hojii hojjechuudhaaf jirudha. Warra sobee fafakkeessee as gaggaragaree aangoo barbaadu otoo hin taane warra of wareegee saba keenyaa fi biyya keenyaaf ifa ta'u waan taaneef miidiyaan kun immoo miidiyaa dhugaa sana baasu waan ta'eef waan kana har'umaa kaatanii warri dhugaadhaan qabsoon Oromoo sinii gale. Warri dhugaadhaan akkitti qabsaan siniif gale. Warri dhugaadhaan fakkeessirraa adda ba'anii dhugaa barbaada deemnu karaa kanaan gorree miidiyaa walabummaa Oromiyaas booda irratti immoo akkamittiin akka qabsaamu eenyu akka qabsaa dhugaa ta'e ifa isaa walitti himuudhaaf qophii keenya xumurannee hitti deemaa jirra. Ani kanuman siniin jedhaa ulfaadhaa. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa waan dandeessaniin gargaara. Waan humni keessan danda'uun gargaara. Gargaarsi isaa immoo waan yeroo tokko yeroo lamaa otoo hin taane fuulduratti itti fufaa. Humni keenya ni jabaachuu qaba. Walabummaan Oromiyaa akka qoosaatti hin dhuftu. Walabummaan Oromiyaa sobaan hin dhuftu. Falmiidhaan dhufti. Dhugaadhaan dhufti. Siniin jechuun barbaada. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa.